Ani maqaan koo Faarfataa Miliyoon Lijaamuun jedhama. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Guutuu Giddaa ganda baadiyyaa Lookoo jedhamu keessatti dhaladhe achumattis guddadhe. Gara faarfannaatti umurii daa'imummaattiin dhufe waggaa 8 yeroo guutu tajaajila faarfannaa garuu naannoo bara 2005 ni eegale. Bara 2012 faarfannaa hojjechuuf yaadee jalqabeen ture. Sababa mudannoo garaa garaatiin bara sana hin hojjenne faarfannaa. Bara 2013 garuu jaalala Waaqayyoo ta'een hojjedhe. Kanani faarfannaa hojjedhee jaalala Waaqayyoo taanaan namoota biraan ga'e bara 2013 naannoo ji'a torbaffaa keessadha. Jalqabuma faarfannaa hojjechuudhaaf siingilii yaadaan turre albiimii hojjechuudha yaada koo keessa kan jiru. Albiimii hojjechuun immoo sababa baay'ata guddaa barbaaduu fi yeroo dheeraa natti fudhate. Kanaaf albiimii hojjechuun fedha kooti. Waaqayyo na gargaare albiimii dhuman hojjedhe faarfannaa 10 jechuudha wal duukaa. Mata dureen albiimii koo yeroo sana abjuu dhugoomsuu dandeenyeerra jedha. Sana hundumaa keessa garuu faarfannaan jaallatame baay'ee fudhatama qabaate na dhiba ilaalchi kee biyya namni irraa goretti gortaa isa jedhudha. Addumaan kan namni jaallate namni hundi dhaggeeffate jechuudha. Yeroo dhiyootti hojjetamee dhufa. Amma faarfannichi waraabameera. Yeroo gabaabaatu hafa. Faarfannaan kun gurra namootaa bira ga'uudhaaf, ija namootaa bira ga'uudhaaf namoonni baay'een dhaga'aniiru dhageettii isaa oduu isaa jechuudha. Viidiyoon isaa garuu yeroo dhiyootti gurra namootaa bira hin ga'a. Hojii gabaabaadha. Kanaaf yeroo dhiyootti akka inni gurra namootaa bira ga'u nan amana. Faarfannaa kana yeroon tajaajila jalqabee namoonni yaada garaa garaa naa kennaa turanii hojjedhu gara istuudiyootti geessi dhageetti qabaanaan jechaa turanii. Fedha koos ture. Garuu chaalenjii garaa garaa hin qabaata faarfannaa hojjechuuni. Tokko ni baay'ataa jira ture yeroos an barataadha. Bara namoonni gara faarfannaatti gara istuudiyootti akkan geessu faarfannaa kana yaada naa kennaa turanii. Yaada naa kennan qofa kana qajeelchan gara istuudiyootti geesseedhaan malee namoonni na bukkee dhaabatan waan hin jirreef hojjechuu hin dandeenye. Mudannoon garaa garaa jijjira. Wallaansuuf chaalenjiin garaa garaa jijjira. Fakkeenyaaf bara 2012 yeroon hojjechuuf yaade carraa ta'ee bara sana gara gaa'ilaatti dhufeen jira. Yeroon gara istuudiyoo dhaquuf jedhu haati manaa koo ijoollee lakkuu deesseetti jirti. Socho'uudhaaf waan hin danda'amneef nan dhiisee socho'uun naaf hin danda'amneef nan dhiisee sababa daa'imman sanaa jechuudha. 2013 haati koo faarfannaa kana akkan hojjedhuu fi qarshii faarfannaa sana qofa ga'u muraasa naa laatte sana fudheen gara istuudiyoo dhaqee gaafa gara istuudiyoo dhaqu birriin sun nu hanqate na hanqataa ture. Achi keessatti Waaqayyoo gargaarsa guddaa naa godhee namootaan hin beekneef hin yaadne na ergee namoonni na gargaaranii gara faarfannaa hojjechuu sanaatti dhufee gara xumuruutti dhufee jechuudha. Jaalala Waaqayyooti inni gargaarsa Waaqayyoo isa guddaadha. Addumaan garuu mudannoon yeroo faarfannaa sana hojjedhu jiru yeroo istuudiyoodhaa xumuruudhaaf birriin muraasni nu hafu qarshii fidnee Waaqayyo isaa eebbisuu yeroos na yaadadha faarfataa kan qaciruun tumsanaa godhee gara istuudiyootti na geesse. Yaa boriisa gaafa istuudiyootti kaffaltii xumurru namni tun hin beekin naannoo isaatii sagalee harkaan keessaa naa bilbileetu kan inni faarfannaa sanaaf birrii naa galchee gara xumuruutti fide. Mudannoo addaatti jedhee kana yaadu garuu faarfannaan sun hojjetamee yeroo dhufu faarfannaan nama viidiyoodhaan hojjechaa jiru na dhiba ilaalchi kee biyya namni irraa goretti gortanii jedhu kun dhageettii nama argate. Ani yeroo sana gara baadiyyaatti kanan jiru konneeshinii irraa yookiin miidiyaa garaa garaa irraa fagoodha. Naannoo koo hin beekan ture namoonni yookiis naannoo Finfinnee fa'aa magaalaa adda addaa keessa waan hin jiraadhutti fakkaata. Mudannoon faarfannaa na dhiba ilaalchi kee jedhu kanarratti na mudate mudannoo gurguddaa jajjabaatu jira. Tokko faarfannichi jaallatameera waan ta'eef namoonni hundi xinnaanis guddaa waan jaallataniif namoonni faarfannaa sana kan ofii godhachuu yaadanii yaadan duwwaatu hin ta'in yaalaniiru. Adeemsa tokko amma tokko deemaniiru. Namootaan hin beeknetu faarfannaa kana kan kooti jechaa ture. Faarfannaa sana fudhatanii riineemii godhanii maqaa irratti barreessanii faarfannaan kun kan kootii jedhanii namoota biratti himaniif tajaajila garaa garaa adeemu. Keessumaa adda ta'e kan na dhibu mudannoo guddaan
naa bilbilamee faarfannaan kun kan keetii jedhamee na gaafatame. Faarfannaan kun kan kootii jedhee sana booda nuyi nama kan biraatti beekna namni kan biraan kan kootii jechaa jira waa'ee kanaa waan ibsitu qabdaayii naan jedhanii na gaafatan. Mee lakkoofsa namichaa nama faarfannaa sana kan kooti jedhu natti maayidheen lakkoofsa sana fudhee bilbileef gaafan bilbiluu namichi anamaan illee faarfannaa kana kan kootii naan jedhe mee attamitti faarfannaa kana baastee waaqayyo attamitti sii kenne haala kam keessa jirta dheen gaafadhe akkasitti naa ibse faarfannaan kun utuun kadhadhu naa dhufe dhimma maatii koof dhimma koon kadhadha ture naan jedhe maatiin koo gatamanii namni bira darbee waamicha waa waamuuf waan tuffatamnee jirruuf ani gatamee waan hin jiruuf faarfannaan koo kana waaqayyo naa kenne jedhe natti hime erga kan hundumarraa dhagee booddee namni itti hime faarfannaa kanaan kan kooti jechuun siif bu'aa siin qabu ana abbaa faarfannichaa faarfannaan kan waaqayyooti garuu itti dabalee faarfannaa kana waaqayyo natti kenne faarfannaa sana kan hojjete anadha faarfannaa sana kan baase anadha ani faarfataa miliyoon lijaamu isatti faarfannaa isaa hataa jirtu isanadha faarfannaa nadhi balaalchi kee jedhu kan hojjete anadha jedheen ibsee fi mudannoonni kan biraan namoonni tajaajila ittiin naqu irratti barraa'ee waan jiruuf mana namaalee dhaqanii amma namootatti himuutti faarfannaan kun kan kootee namaaf dabarsutti ga'u sana booda tajaajila garaagaraa ittiin deemu erga namoonni sun tajaajila deemanii galanii booddeedha kan namoonni naa bilbilanii nu bira dhuftee galtee naguma galtee yoo karaa natti aminaan jedhu ani hin dhaqne waan ta'eef beeka akka namoonni ataniitti tajaajila deemanii faarfannaa kana kan kooti garuu namni kan biraan hatee ittiin tajaajila sin bira dhufee sin tajaajileera ani miliyoonidha miliyoon lijaamu anadha malee namoota sin bira dhufanii sin tajaajilan sana miti hatameera faarfannichi hatamee ittiin tajaajila deemamaa jira jedhee namoota ibsaa ture mudannoon gurguddaan jiru hatamuu faarfannichaati keessumaa faarfannaa hojjetamee bifa viidiyoo kiliippiidhaan dhufaa jiru faarfannaa na dhiba ilaalchi kee jedhu kanarratti mudannoo gurguddaan jiru kanadha hatamaa ture namoonni kan kootechaa turanii. Akkan gara viidiyootti hin jijjiirre na godhe kan na godhe waan biraatu hin ta'in fedhii kootis fedhii namootaatis ture. Garuu baajata faarfannaa na dhiba ilaalchi kee jedhu kana gara viidiyootti jijjiiruun qabuun ofii kooti waan hin qabnee fi yaalee dadhabeen bakka akka ka'umsa karaa koo jiru godhee dadhabee gaafanni humna koo ta'u nan dhiise bakka hin danda'amu jedheen dhiise sababiinsa faarfannaan sun baajata guddaadhaan hojjetameetu dhufa ispoonsera barbaada nama na deeggaru barbaada namoota na tumsan barbaada sana gochuuf immoo humni koo hin danda'u audiyoo sanallee wallaansoo meeqaan hojjedhe audiyoo isaayyuu viidiyootti jiru baajinni koo waan hin dandeenyeef humni koo waan hin dandeenyeef abdii kutadheen dhiise bakka yeroo sana yeroon audiyoo isaa hojjedhee gadi fidu viidiyootti jiru fedhii kooti fedhii namootaatis garuu nama na tumsu waan hin qabneef ofii kooti immoo baajata of harkaa waan hin qabneef gara viidiyoo kana hojjechuutti kan inni dhufe faarfannaa kana akkuma nama sila jalqaba kaasuu yaale gara viidiyootti fiduun fedhii kooti namoonni kaanillee yaadannaa kennu baajata waan hin qabneef dhiiseeni gara waaqayyoon kadhachuutti deebi'ee waaqayyoon hin kadhadhe bakka faarfannaa kana namoonni akka hatan jaalala keetii jedheen waaqayyoon gaafadhe yookiin immoo akkamittiin gara faarfannaa kanaatti dhufa gara faarfannaa kana kiliippii isaa viidiyoo isaa hojjedhee namoota biraan ga'a namoonni akka ittiin fayyan godhadhe waaqayyoon hin kadhadhe guyyaa tokko ture waaqayyoon utuun kadhadhu waaqayyoo nama sii kennu qaba nama sii kaasa abdiin kutatini faarfannaa kana hin hojjetta akka sagaleen kee keessas alas dhaga'ame sagalee isaa qofti dhaga'ame faarfannaan kun yeroo dhiyootti kiliippiin isaa viidiyoon isaa hojjetamee nama bira ga'a yeroon isaa dhiyoodha garuu nama sii kenna naan jedhee ture waaqayyo sana booda kana dhageetuun taa'u guyyaan tokko nan yaadadha guyyaan isaa guyyaa roobiiti ture naannoo sa'aatii 4 walakkaa ta'a naa bilbilame bilbila sana hin beeku nan kaase faarfataa miliyoonidhaa jedhamee na gaafatame eeyyee faarfataa miliyoonidhaan jedhe faarfannaa na dhiba ilaalchi kee jedhu maaliif viidiyoo isaa hin hojjettu maaliif hin hojjenne jaallatameera namoonni illee hataa jiru kan kooti illee jechaa jiru yuutuubii garaagaraarra olii gadi oofamaa jira maaliif hin hojjettu jennaan ifa godhen itti hime baajatan qabu nama na tumsuun qabu hojjechuun garuu fedhii kooti jedheen itti hime gaafa ni gaafadhu Shaaloom Fiilmii Piroodakshin kan jedhamurra istiidiyoo Shaaloom irraa naa bilbilame Shaaloom Matsanatu naa bilbile na gaafate waaqayyo isaa eebbisu maaliif hin hojjenne naan akka kanatti ibsee fi kana booda
mee mari'annaa yoo waaqayyo jedhe garuu gara viidiyootti fiddaati qophaayi naan jedhee galeen qophii isaatti fufee yeroo biraa ammas deebisee naa bilbilee qophaayi kottu waraabamii naan jedhee nan dhufee baajata tokko nan gaafannee waan hunduma isaa ofirra kaatee ofiisaatii baajata isaa waan barbaachisu hundumaaf isaatii raawwateetu faarfannaa kana hojjedhu naan jedhee faarfannaa kana kan na deeggare yookiin ispoonsara kan ta'e kallattii hundumaan iyyuu Shaaloom Fiilmii Piroodakshinidha. Kala kanaan itti dhufe gara faarfannaa kana viidiyoo hojjechuutti. Faarfannaa rakkinni baajataa akka jiru ibseera. Irraan kan hafe rakkinni namoota na deeggaran yookiin na tumsan yoo tuun argadhee bifa viidiyootiin tuun hojjedheen jaalladha. Faarfannaa baay'ee hojjechuudhaaf fedhii kooti. Garuu rakkinni baajataa dhibba jira. Faarfannaa haaraa kana kan fakkaatu gurra namaatti tolu dhaloota fayyisu lafa keenya biyya keenya fayyisu hojjedhee gadi fiduu nan danda'a. Garuu baajatan qabu. Faarfannaan jira, baajatan qabu, ayyaanni jira. Namoota na deeggaran ispoonsara naa ta'anii hin qabu. Gara fuulduraatti namoota argadhe namoota na deeggaran yookiin tumsa yoo argadhe viidiyoodhaanis yoo ta'e irra guddeessa fedhii koo viidiyoodha. Kallattii sanaan hojjedhee gadi fiduu yaada. Kiliippii nan amma hojjechaa jiru na dhiba ilaalchi kee biyya namni irraa goritti gortaa jedha. Faarfannaa kana kanan barreesse yookiin faarfannaa kana kanan ittiin tajaajilu jalqabee ijoollummaatti. Tajaajila garaagaraa yeroo ittiin tajaajilu hin jaallatu namoonni, sabni hin jaallata, namoonni hin jaallatu. Akka inni keessaan jijjiiree natti himu ani faarfannaa kana yeroo ijoollummaa keessa taa'e waanan baase sababa baay'ataa ture malee naannoon suni tokko maqaa badaa qaba. Naannoon keessa dhaladhee guddadhee Lookoo jedhamti maqaa badaa qaba. Maqaa badaa garaagaraa qaba. Yaadamu gaa achi keessaa faarfataan ka'aa jedhamee yaadamu durumaa yaadamu. Lafi suni namoonni illee akka jedhu yaada garaagaraa gaafa nuu laatanii lafa kanarratti namni ayyaana dhalateen guddatu waan ta'eef biyya kanaa ba'aa nuun jedhu gaafa yaada nuu laatan jechuudha. Akka lafa baarsaa wayiitti ilaalama. Guyyaa tokko mudannoo addaallee ta'e keessa kan jiru nama guddaa tokkotu jira. Biyya kanaati faarfataa haa ta'u, raajii haa ta'u, nama wangeela lallaboo haa ta'u, eenyutu biyya kanaa ba'ee guddatee beeka. Ofumaa wallaansoo kanaatti galu namoonni biyya kanaa ba'ee namni guddatu jedha. Achuma keessa taa'e egaa faarfannaa kana kanan hojjedhan hin baane yeroo amma ammaatti illee achumatti kanan jiru yeroo faarfannaa kana hojjedhe achi taa'e kan hojjedhe mul'ataadhuma isaa naannoon suni namni faarfannaa kana faarfannaa baasee beekamee karaa isaa dhaloonni fayyu lafa sanaa hin ka'a jedhamee jala murame waan hin yaadamnedha. Hin yaadamu yaada namaa keessa hin jiru yaada nama kamii keessa hin jiru akkuma tamallee ibsuu yaadde naqamteerraa gaafa ka'u namni naqamtee yaadata naqamtee bira darbe immoo naqamtee kaanaan gara guuttiin giddaafa sana yaadata. Riyaan dhukkee yookiis Lookoo jedhamtu sun badaa beekamtuu miti. Jaalala waaqayyooti egaa lafuma sanattidha kananii faarfannaa na dhiba ilaalchi kee jedhu kana baase lafichuma ibsuu barbaade waaqayyo jedhee illee nan yaada karaa kan biraa dhoksaallee guddaallee of keessaa qaba. Mul'ataadha namni kamuu gara sanatti goruu barbaadu jira ture kakkuusaatu dura jira. Waaqayyo karaa kee lafa kanaa nama kanaa biyya kana nan yaadadhaa naan jedha iddoo garaagaraa. Keessumaa bara faarfannaa sana hojjechuu jalqabee yaadee jiru xarraatee konfiraansii wayii nama wajjin tajaajila turre tajaajilaa tokko dhugaa natti hime wallaansootu jira sana booda garuu lafti sun waldaan sun biyyi sun karaa kee maqaa dhaamti jedheetii natti hime. Naannoo sana har'ayyuu namoonni gaafa na gaafatan Lookoodhaa yoon jedhe nama nan beekamaadha bakka naannoo sana Lookoo illee haa turuu ishee baadiyyaadha naannoon qeexaladhee guddadhe suni katamaa bokkee sana illee achi mitii naan jedhu eessa dharee yoon jedhe nun sobin maaliif nu sobdatti yookiin Wallagga lixaa yookiin immoo Finfinnee fa'aa naan jedhu magaalaa akkas naannoo Adaamaa fa'aa naan jedhu malee namni Lookoo keessaa ka'ee naan hin jedhu yoon itti hime bira taa'ee yoon itti hime dhugaasaa fi kooti fuulaa fuulatti yoon itti hime nama namoonni hamma har'aatti illee lafa sana akkasitti ni beeka dhugumadha seenaa qabatamaadha namoonni iddoo sanaa kaa jedhamee waan hin yaadamne ture. Ammallee achuma jira. Akkuma sila waan tokko kaasuu yaade dura gara konneeshiniitti yookiis gara waan tokkotti dhiyaachuudhaaf magaalaa tu wayya ture. Magaalaa tun taa'inaa wayya.
Garuu ani faarfannaa sana baay'ata xumureetiin kanan hojjedhe gara magaalaatti yoo dhufe filadhaa ofii kooti. Garuu sababa baay'ataa darbee faarfannaan kun viidiyoodhaan waan hin hojjetaminiif namoonni nan beekan. Namoota garaa garaati kan ittiin beekamee jiru. Namoonni nan beekanii sababa kanaa gara magaalaatti hin dhufne achuman jiraadha amma lattee. Hojiin ani amma ittiin jiraadhu an hojii tajaajilaa biratti hojii qotiisaan hojjedha qonnaa jechuudha. Qonni naannoon keenya naannoo qotee bulaati waan ta'eef hojii qonnaan hojjedha. Gara fuula duraatti lafa kanaaf biyya keenyaaf dhaloota kanaaf karoora bal'aadha kan inni qabu. Sababiin isaa akkuma namoonni argan faarfannaa sana kurunan argan keessumaa immoo nadhi balaalchikee jedhu kana jaallatanii sana kan fakkaatu faarfannaa gosa garaagaraatu na harka jira. Hir'inaa hanqina beekamtii qaba. Dabalee hanqina baay'ataa qaba. Yoo Waaqayyo jedhee faarfannaan nadhi balaalchikee jedhu kun viidiyoon isaa hojjetamee dhufee gura namaa bira ga'ee isa itti fufu namoota kallattii kanaan namoota tumsa yoo argadhe yoo Waaqayyo na gargaare dhaloota kana jabeessuudhaaf gara ayyaana Waaqayyootti fiduudhaaf gara hafuuraatti fiduudhaaf faarfannaa garaa garaatti qopheessee kan hin jiru. Garuu faarfannaan akkasumatti dhufee nama biraan ga'u jaallatamummaan argatu karaa istuudiyoo dhaqaa baay'ata garaa garaa barbaada. Mul'ati koo garuu dhaloota kanaaf ammallee daddabalee faarfannaa kana kan fakkaatu laphee dhaloota kanaa kan geeddaru nan yaadadhanii namoonni Waaqayyoon waa'ee kiristaanummaa dhaga'uu hin barbaanne faarfannaa kanaan geeddaramanii namoonni ofii isaanii gara gooftaatti gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufaa jiru fudhachaa jiru. Gara fuula duraatti yaadni ani qabu karoorri koo inni guddaan faarfannaa kana fakkaatu daddabalee baasuudha. Yoo Waaqayyo jedhee akkuma kana dabalee nama naa kaase jechuun barbaada. Faarfannaa nadhi balaalchikee jedhu kana gara viidiyootti jiruuf duruma kakkoomsa koo tureera garuu carraasaa argataan turre. Carraasaa ammaa kana garuu kanan ittiin argadhe karaa yaadamne dhabachisan hin yaadne dura nama ammaa ispoonsara naa ta'e yookiin na deeggaree akka faarfannaan kun gara viidiyootti geeddaramu godhe Shaalom Duukaa qaamaan waliin beeknu turre. Bilbilaan kan wal barre bilbilaan gaafatameen gara viidiyoo kanaatti dhufe carraan argadhe akka inni guddaan karaa Shaalomidha. Waaqayyo isaa eebbisuun jedha. Shaalom Nagaasaa istuudiyoo Shaalom jedhamee beekama magaalaa Naqamteetti kan inni argamu. Karaa sananii gara faarfannaa kana kiliippitti geeddaruu dhufe carraa kanatu na qaqqabe jechuudha. Itti yaadaminidha. Sababiin isaa namoonni faarfannaa kana fudhatanii waan turaniif itti hatanii waan turaniif nan hojjedha jedhee yaada iyyaanneen humna koltee dhiiseera. Irra deebi'ee ammas Shaalomiin Waaqayyo waa eebbisu hin hojjennaa faarfannaa kana hunduma isaa dhiisiifi kottu ofii keetii duwwaa faarfannaa kanatti dhiyaadhuuti eenyummaa kee mul'isi si ta'uu isaa mul'isi naan jennee karaa isaatti kanan carraa kan argadhe. Dabalataan wanti ani jechuu barbaadu irra guddeessa gara faarfannaa kanaatti isana fide Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Dabalataan garuu wanti namootatti hundumaatti namoota miidiyaa kanaan na dhaggeeffataa jiranitti himuu barbaadu tokko jira. Sababa faarfannaan kun abaluu isaa hin beekamneef namoonni faarfataa miliyoon du'eeraatti beeku. Du'eeraatti beeku hin jiru jedhanii namoonni illee gaafa naa bilbilan hin duutee kee dhageenyeeti kan si bilbille jirtaa naan jedhu ani jiraa jechuun barbaada. Waaqayyo na gargaaree Shaalomiin akka inni na bukkee dhaabatu godhee jiraachuma koollee faarfannaa kana kan hojjete ana ta'uusaa akka beekamu isa godhe Waaqayyoon nan galateeffadha. Shaalomiin Waaqayyo isaa eebbisuun jedha galateeffachuun barbaada. Dabalataan akkasuma faarfannaa kana garuma istiidiyootti yoo kan geessu sana kan na godhe faarfataa Qannoo Qaccinu Waaqayyo isaa eebbisuu jedha galateeffachuun barbaada. Dabalataan namoota tumsa garaa garaa naa godhan amma humna isaaniitti guyyaa sana gorsallee jabaadhu guyyaa tokko Waaqayyo faarfannaa kana abbaa faarfannaa kanaa ta'uu kee beeksisuu danda'a nama sii kaasuu danda'a jechaa kan turan gorsa garaa garaa kan naa kennaa turanii hunduma isaanii miidiyaa kana carraa kanatti fayyadamee isaan galateeffachuun barbaada. Namoota tu'an hin beekin yookiis nan gaafatin nan eeyyamsiisin faarfannaa kana fuudhanii yuutuubii mataa isaanii irra oolchanii itti walii gadoofaa yookiin beekamaa turan fayyadamaas turan haa ta'u dhaamsan isaaniif qabu tokko jira. Dabalataan namoota faarfannaa kana kan kooti jedhanii maqaa irraa haqanii
of bittiin beeksisaa turaniif dhaamsa dabalataa ni qabu jira. Namoonni faarfannaa kana taa turanii tokko fedha waaqayyoo miti. Namni kamillee faarfannaa namaa fuudhee kan koota akka jedhu waaqayyoo hin barbaadu jaalala waaqayyoos miti nama birattis fudhatama hin kennuu fi asumaan namoonni kanallee gochuu yaadaa jiran yoo jiraatan akka isaan dhiisan namni faarfannaa nama tokkollee fudhatee kan koota akka hin jenne istiidiyoo geessee ittiin beekamuudhaaf yaalee kan hin goone ibsuun barbaada. Dabalataan garuu addumaan namoota yuutuubii faarfannaa kana balaalchi kee biyya namni irraa godhetti goota faarfannaa jedhu kana yuutuubii mataa isaanii irra oolchanii olii gad oofaa turaniif dhaamsanii dhaabuun inni guddaan jira. Jalqaba akkana waaqayyo tokkotti kan gaafadha. Kanan isaan gaafadhu faarfannaa kan ammuma ani hojjedhee bifa kiliippiitiin yoo waaqayyo jedhe yeroo dhiyoottanii ija namaatti mul'isa waaqayyo na gargaaree xumuraan jira. Kanaafuu ammuma kana boriif taanutu hin jedhin yuutuubii isaanii irraa akka haqanan isaan gaafadha jaalala obbolummaaf jaalala waaqayyootiin. Sanan ta'u yoo ta'e garuu yuutuubiin isaanii yoo mulqame yoo guurame anaan akkanan kumanne jala mureen ibsuu barbaada. Namoonni kana booddees haa ta'u kana duras gochaa kan turan akka isaan haqan. Namoonni ammallee immoo yaalaa jira yoo jiraatan asumatti akka isaan dhaaban sababiin isaa ani bifa viidiyootiin hojjedheen fida. Karaatti namoonni itti yuutuubii namoonni ittiin argachuu danda'an illee nan beeksisa waan ta'eef wanti ani ibsuu barbaadu jala muree faarfannaan kun hojjetamee dhufa. Hojjetamee gaafa dhufu karaa miidiyaa LLM jedhamu hin dhufa achiin argachuu danda'u namoonni. yuutuubii kan biraadhaan akka inni walii gadi raabsamuu hin barbaadu karaa kana argatu namoonni. Kanaaf namoonni faarfannaa kana walii gadi oofaa jiran asumatti akka isaan dhaaban jaalala waaqayyootiin hin gaafadha. Sana ta'uu yoo baate seeraan yuutuubiin isaanii yoo mulqame yookiis yoo guurame natti akka isaan hin gaddine miidiyaa kana fayyadamee ibsuu barbaada. Faarfannaa na dhibe ilaalchi kee biyya namni irraa godhetti gorta jedhu karaa LLM miidiyaatiin yeroo dhiyootti wal arginaa xumuramaa jira. Kallattii sanaan argatu. Yeroo dhiyootti faarfannaan kun karaa LLM miidiyaa waan isin qaqqabuuf hangasitti share, subscribe gochuudhaan nu eeggadhaa. Eebbifamaa.